Ganama kana gara Gujiitti imaluudhaaf jirra. Sirna wal harkaa fuudhinsa baallii Oromoo Gujii gabaasuudhaaf miseensa tuuta OBS garasi imalu keessaa nama tokko. Imala kanarraa ofii kootiif akka nama dhuunfaatti muuxannoo haaraa barumsa haaraa akkan argu abdiin qaba. Akka gareetti immoo waan achi jiru hojjannee akkasuma waan haaraa daawwattoonni keenya waa'ee nagarree daawwattoota keenya biraan akka geenyus abdiin qaba. Galatooma. Ani maqaan koo Mangistuu Qinaatti jedhama. Konkolaachisaa OBS'dha. Daandii keenya imala keenya akka rabbi daandii nagaa nuu godhuuf. Gara Gujii deemtee beektaa? Samaanin si gaafadha. Gara Gujii hin deemne gara Booranaa deemee beeka. Anuma faana deemtee Booranas? Eessuma faana deemee. Mee Gujii yoo dhaqxu maalan argattee yaadda? Fakkeenyaaf amma deemee hin beekotte maalan argattee yaaddame? Wanta ati argitu maali? Wanta ati yaadde? Waanuma haaraan argee deema tana yaada gaan. Tole egaa daawwattoota keenya qophii faana gaazexeessaa keenyaatiin imala tuutni gaazexeessitoota OBS gara godina Gujiitti taasisan isiniif dhiyeessuuf jenna. Ganamaan kaaneeti gara sitti imaluuf jenna. Kanaaf mee gaazexeessitoonni keenya immoo gara Gujiitti yoo imalan wanti isaan arganii deebi'uu danda'an maal akka ta'edha kan isaan kaasaa jiran tuutni keenyi. Mee ani dhumarratti isinitti deebi'a. Olaansaatti hin darba. Olaansaa mee ati wanta ati yaaddu maali? Wanta ati amma dhaabattee waa'ee Gujii yaaddu fi wanta ati argitee dhufuuf jirtu laata? Akkuma beekamu sirna wal harkaa fuudhinsa baalliitu jira. Carraa kan argachuun immoo waan guddaadha. Waaqayyo har'aan nu ga'e. Waggaa 8 kanatti sirna dimokiraatawaa kan lola hin qabne kan maal hin qabne aangoo wal harkaa fuudhan qaqqabne nutis gabaasuudhaaf carraa argachuu keenyatti baay'ee waaqayyo haa galatoomu. Akkuma Baqqaleen jedhe waan haaraa waan baay'ee irraa barree dhufna jedheetti tan yaada. Kanaan dura sirna baallii wal harkaa fuudhinsa kan warra Gujii irratti hirmaadheen beeku amma ammaatti waggaa 8tti waan deebi'ee dhufuudha kun waan hawwiidhaan eegamudha. Ani immoo carraa har'aa kan argadhee isarratti waan baay'ee waan haaraa waan baay'een argee dhufa. Waa'ee gosa Oromoo Gujii waa baay'ee bareetan dhufa. Waa'ee qabeenya lafti Gujii namni Gujii qabu bareetan dhufa jedheetti yaada. Tole egaa daawwattoota keenya yeroo waa'een Gujii ka'u keessuma hawaasa naannoo horsiisee bulaa waan ta'eef loon jiraachuun isaanii aannan jiraachuun isaa yaaduun nama rakkisu. Akkasuma immoo Gujiin addatti kan isheen ittiin beekamtu kan biraas jiraachuu mala warqeen faa jiru bunnis jira bosonnis jira. Mee asii kaanitti imalla egaa hamma achi geenyee qophiilee hunda isaanii jila guutuu kan baallii wal jijjiirraa sirna gadaa Gujii kana hundumaa waraabnee isiniif dhiyeessina jechuudha. Imala keenyaan immoo maal argaa akka deemnuu fi maaltu akka jiru maaltu akka mul'atu isin biraan geenya. Ani kanuman jedha Baqqalaa waan dabaltoo qabaatte dabaltee gara konkolaataa seennee imala keenya dabarra. Ani waan hin dabalu hin qabu. Garuu carraa kan ogeessa kaameeraa keenyaanis otoo geenye innis maal arga jedhee akka yaadu osoo daawwattoota keenyaan nuun ga'ee gaarii natti fakkaata. Seed gara Gujii deemtee beektaa? Gara Gujii deemee hin beeku. Yeroo jalqabaatiif deemuudhaaf tuuta gaazexeessitoota televezyiinii OBS wajjin carraa kan argadhee jira. Egaa imala kiyyeessa jalqabaa kanarratti waan baay'ee argaa waan baay'ee hubadhaa jedheeti yaada yeroo jalqabaatiif ta'uun kiyya na gammachiiseera. Jilli kun egaa sagantaa garaagaraa qabaa kan barii halkaniin ka'amee raawwatamu jira kan galgalaa jira kan guyyaa jira hammam kutattee ettamee hundasaa waraabdee daawwattoota keenya biraan ga'uuf. Egaan beekamaadha. Ogeessi kaameeraa egaa beekamaadha. Ogeessi kaameeraa qophii kamirratti iyyuu hojiidhaaf erga bobba'ee daawwattoota biraan wanta dabru san ga'uudhaaf akkuma qophaa'aa ta'e anis sirna baallii wal harkaa fuudhinsa Oromoo Gujii kana ummata bal'aa biraan ga'uudhaaf halkanis ta'ee guyyaa qophaa'aadha. Daandii kanarrattis hanga Gujii geennutti wantoota nu mudatan wanta ija kaameraatiif ta'uu malu yookiin ummata keenya ni gammachiisa jedhu hunda isaanii fudhadhee ummata biraan ga'uudhaaf daawwattoota keenya biraan ga'uudhaaf qophaa'aadha. Daawwattoonnis akka nu hordofan abdii qaba. Egaa daawwattoota keenya qophiin faana gaazexeessaa keenya asii calqabeera isin waliin turaa isiniin jenna imala keenyaaf immoo milkii nuu hawwaa fayyaa ta'a.
amma naannoo kibbaa keessatti argamna. Naannoo kibbaa keessa naannoon kun Abboostoo jedhamee beekama. Abboostoon kun egaa yeroo baay'ee keellaatu as jira. Keellaa jechuun lafa sakatta'insi gaggeeffamudha. Daandiin Finfinneedhaa ka'ee garana dhufu kan gara Booranaa geessu asirraan darba. Kan gara godina Gujii geessu immoo asirraan jechuudha. Mee nutis as geenyee egaa muduraa fi kuduraa garaa garaa jira naannoo kanatti kan isin argitanii nuti fakkeenyaaf muuzii binnee nyaachaa jirra. Mee dhandhamni kun akkam? Baay'ee gaariidha. Muuziin kun keessumaa kan naannoodhuma kana qofatti kan argamu wayii fakkaata. Kan gara giddu galeessaatti muuziin nuti nyaannuu fi kan as jiru baay'ee addadha. Baay'ee mi'aa natti toleera. Olaansaa muuzii baay'ee jaallata siin jedhu akkam? Baay'ee nyaadhe. Naannoo kibbaa kana egaa kun magariisummaa qabdi. Qeema qeedhaa qaba namni muuzii yoo ilaaltu. Muuzii baay'ee mi'aa lama nyaadhe ammanas ga'etti. Waan baay'ee gaariidha. Muuziin isaallee tarii muuzii hindi qaalomnedha dhee yaada isma lafa kana irratti marge kanuma durii isaa iddoo kanadha jirudha dhee yaada. Baay'ee mi'aa namoonnis daandii irratti gurguru isaan irraa bitannee jaalla. Namoonni iddoo kanaa egaa muduraa fi kuduraa gosa garaa garaa bitachuu danda'u. Kanneen akka abukaadoo, maangoo, muuzii, giishixaa fi kanneen biroo hedduu jiru. Maarree egaa nutis imalli keenya gara godina Gujiitti itti fufa. Asirraa magaalaan Nageellee magaalaan guddoo godina Gujii kiiloomeetira 266 akka taappeellaa dhaabbateerraa agarruutti. Maarree egaa nuti daandii aspaaltii haaraa kana qabannee garasitti imalla. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u ammas fuulduratti waan agarruu fi bakka geenyu hundumas hin daawwachiifna nu waliin tura. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya ganama magaalaa Adaamaa irraa kan ka'e tuutni gaazexeessitoota OBS gara Gujiitti imalaa ture. Karaa hedduu imalee godina Gujii seennee jirra. Godina Gujii keessa immoo magaalaa Booree geenyeerra. Magaalaa Booree akkamitti argatta? Egaa gara godina Gujii yoo dhuftu karaa kanaan aanaan itti calqaba argattu godina Gujii keessaa jechuudha. Akka kutaa yookaan immoo lafa uummattoota kibbaa keessaa baateen aanaa Booreeti. Aanaa Booree immoo magaalli ishii Booreedha kan amma keessa jirtu kana jechuudha. Booree waa baay'een beekamte egaa. Qilleensi illee xiqqoo isheen qorra iddoon kun akka iddoo kaanii miti. Haalli qilleensaa qabatamaa baddarree qabdi aanaan kuni. Magaalli ishee immoo akkuma agartu namni baay'ee guyyaan isaallee guyyaa gabaa waan ta'eef ta'een beeku baay'ee ho'aadhaan nama baay'ee qabdi magaalittii yoo as geenyu. Baay'ee jaaladheerani kanaan duras hanga xiqqoo nan beeka akkuma ayyaanaan jedhe lafa qilleensa baddaa qabdi fakkaata. Qilleensa qabbanaadha kan ishiin qabdu gara baddaatti deemte yaada. Naannoo kanatti oomishni garaa garaatu beekama jedhani amma fakkeenyaaf damma baay'ee oomishuudhaan beekamu. Dhadhaan horii baay'ee horsiisu jechuudha. Laawwan dhadhaan akka jiru dhageenya irraa bunallee oomishu hanga tokko aanaa bareedduu fi magaalaan ishees aanaan ishees maqaa tokko waamamu Booreedha. Aanaa bareedduudha. Laqana keenyas buna sasii dhugneerra baay'ee bareedu. Seensa magaalaa Boorii irratti akkuma sila argine barjaan dhaabatee jiru hin jira kan
sirna walharkaa fuudhinsa baallii gadaa kan Gujii Oromoo keessummoota garas dhufaniin illee magaalaan jalqaba Yooyyaa jettu yookiin keessummoota simatti magaalaa Booreeti. Bakki jilli kun itti adeemsifamu as magaalaa Booree irraa kiiloomeetira 40 mee bokkuun jechuudha. Kanaaf nuti garasitti malaa jirra faana keenyota isin nu ga'e waan siyaaf irratti dabaladhuuti. Egaa waan Booreen ittiin beekamtu keessumaa kaasufani dhadhaadhaan beekamti. Booreen dhadhaadhaan beekamti, lammaffaa immoo dammaan beekamti. Booreen damma qulqulluu qabdi, damma adii baay'ee bareedu. Bifa isaa yoo ilaaltu dhadhaaf damma addan baaftu. Damma diimaas qabdi. Akkanatti darbuu keenyarraa utoo suuqii tokko seennee dammi Booreen qabdullee maal fakkaata? Dhadhaan Booreen qabdullee maal fakkaata? Isa utoo daawwattoota keenyatti agarsiifne baay'ee natti tola. Kami amma karaa gatameedha amma kun. Fakkeenyaaf kunillis gatameedha. Kunillee gatameedha. Tokkoma daraaran garaagara. Yeroo mokkonniisaa amma fakkeenyaaf kun amma kan mokkonniisaati. Daraaraa mokkonniisaa jechuudha. Garaagarummaa qaba tokkoma. Gagaan qabu sagalee nyaachuu qofa waan ta'eef namni baay'inaan bita. Malee bitanii. Dammi adiillee jijjiiraa immoo gurguruu namni baay'inaan waan bitatuuf yeroon immoo xumurate. Kanaaf ammoo kun immoo diimaa waan ta'eef yeroo qophaa'aa waan ta'eef isa qopheessa. Dammi kun amma meeshaa kana keessa jirtu giraamaan hagamii meeqaan illee gurgurtu? Kiiloogiraama tokkoon amma kun immoo kiiloogiraama tokkoo fi gimmaashaa birrii 180 kun immoo kiiloon tokko birrii 120. Egaa daawwattoota keenya amma kan isin daawwachiifne damma diimaa Booreen qabdudha. Dammi diimaa kun egaa asitti baay'ee beekama. Namoonni asii dhufanii bitatanii daandii kanarra yoo darban gaafatanii bitachuu danda'u. Amma immoo suuqii dammi adiin jirutti argamna. Akkuma dura isiniin jenne egaa damma adii jechuun kana dammi adii Booreen ittiin beekamtu. Kuni damma kun immoo dhadhaadha. Garaagarummaa waan qabuun se'u bifa isaa yoo ilaalan. Kanaaf bifa isaa ilaalanii akka adda baasuun. Ani atumti damma jenna. Stiil damma ta'uunsaa baay'ee nama shakkisa maaliif damma akkasii argee hin beeku. Dhamdhamtee maal laata? Warri damma jennaan dammu. Kanaaf daawwattoota keenyatti dammuma jennee itti himna jechuudha. Damma adii. Damma adiidha kuni. Kun namni argee hin beekne hedduun hin jiraata jedhee yaada maaliif gara giddugala. Dhamdhamisiidha akka dhamdhamnu nu dhufe. Kun amma damma adiidha jechuudha. Mee dhamdhamee akka amantuuf. Amante? Damma. Dhadhaa usii kennu. Egaa daawwattoota keenya Booreen damma akkasiitiin beekamti, dhadhaa akkasiitiin beekamti. Fayyaa ta'a, ulfaadhaa.
Faanni gaazexeessaa keenya daawwattoota keenya akkuma itti fufetti jira magaalaa Booreerraa kiiloomeetira 25 caalaa hin imalle waa'ee arginaan itti gorre haala namoonni ittiin hojii kana hojjechaa jiran bakka laamesiif kun maal akkamitti ilaalte? Yeroo konkolaataadhaan imalaa jirru akka tasa sagalee isaanii dhageenyaan konkolaachisaatti iyyinee kan dhaabsisne wantichi waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Dhufnee gaafa ilaallu immoo maqaan isaa golloo jedhama. Asitti golloo jedhama. Bakka biraatti Oromiyaa kutaa garaagaraa keessatti daboo, jigii, guuza jedhameen jira. Hojii daboodha yookiin gamtaadhaan hojjechuu jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba. Weelluun mataa isaa danda'ee qaba asitti. Bakka biraatti illee sirba yookiin weelluun qaba. Har'a kan nama tokko akka kanaan hojjetu, gaaf biraa immoo kan nama biraa akkuma kan nama biraa immoo hojjetu. Wantichi baay'ee nama ajaa'iba, baay'ee natti toleera. Olansa jarraan sii kenna. Aadaan kun akkanatti fakkaatutti jechuun kan akkuma nuti beeknutti Oromiyaa keessa aadaa Oromoon ittiin wal jajjabeessee hojii hojjetatee ittiin jiraatudha. Daboo iddootti jedhamutu jira. Amma gara jiddu galeessaa fi gara lixaatti daboo jedhuuni naannoo gara Harargee akkas gara jiddu galeessa Shawaa Bahaa fa'aa maal kanatti immoo guuza jedhaniiti waamu. Jigii iddootti jedhaniiti itti waamanis jiru. Iddoo kanatti immoo golloo jedhamee waamama gujiitti jechuudha. Gujii amma aanaa Booree keessa jirra. Akkuma Baqqaleen jedhe gaafa Adaamaadha kaanu waan arginu waan hundayyuu akka daawwattoota biraan geenyu daawwattoota keenya biraan akka geenyu dubbannee turre akka carraa ta'e aadaa bareedaa uummanni kun ittiin of jajjabeessee wal jajjabeessee jiruuf jireenya isaa gaggeeffatu keessaa tokko argannee jirra. Amma godinni Gujii kana keessaa aanaan Booree kun haala qilleensa baddaa kan qabudha. Garbuu oomishu dura fardaan dhahaniiru yookaan immoo beelladaan akka inni caccabu taasisanii edda barsiisaan gara tokko irraa haranii midhaan kun maal inni akka tafeera isa kana lamma akka tafeera kun immoo dirqama reebanii irraa buusuudhaan midhaan kana tokko tokkotti baasuudhaa fi otoo namni tokko tokkoon taa'ee akkatti reebee amma inni ulfaatu laali waan kun inni ulfaata baay'ee. Mee amma immoo mangeeti waan akkasii agartee beekta takka? Takka argeen beeku amma wanti kun wanta baay'ee namatti toludha. Otuu isaanumaan dhaabannee gargaarra iyyuu baay'ee namatti tola. Garuu daandii keenya gana daandii dheeraa jaa deemnu malee otuu takkaa nuti gargaarra iyyuu baay'ee wanta namatti toludha. Egaa qophiin fana gaazexeessaa keenya akkuma itti fufetti jira. Mee nama tokko isaan keessaa waamneetu walaloon isaa maal inni maal jedhama akkamitti wal jalaa qabu waan jedhu isinitti himna. Maqaan keessan eenyudha? Maal hojjechaa jirtu? Maqaan kee Jaltuu Deessaa jedhama. Gandi gosa Leewuti. Hojii misoomaa fichaa nama tokko jechaadha. Midhaan kana qonnee abuuboo turoon kennaa golloo kanaa hojjetaa turan kanaan qara jechaadha. Nulle isaanirraa dhaallee amma yeroo kanaaf midhaan kun nama tokkooti. Fichaa isaa qonnee amma gara oorruu isaatti deessisuuf jecha yeroo jalqabaatti fardoon dhoonneerraa amma fardoorraa baannee akka biilaan kun irraa caccabee bu'uuf jecha nama kana galchaa jechaadha. Amma kun baasii nun gaafatu maanii nun gaafatu seera mataa isaatu matee jira. Aadaa nama hojii kanarraa barfate nin qoratu wal gorsu aadaa abuubaa buturoo kennarraa dhaanne san gabbifannee gara maatii keenyatti guddiftuun jenna golloo hojjanna jechaadha. Maal jecha maal weellisaa weelluun keessa maal jedhama? Weelloon kuni arroollee collee worbeen kee worbe jechi jedhamu walta murga jechaadha. Gareen sun garee kanaa wa jedhuun gareen sun kana jedhuun kun warri odduu jiru amma hoo kan jedhu kuni nama san jajjabeessuu yookiin hamileessuuf jechaadha. Wama abbuutoon ta'e kalee jedhaa turan isaan akkas jedhan jechaadha. Namatti bareeda jechaadha. Nama onnachiisa. Nama laafeerullee onneetti uumee gara hojii galcha jechaadha. Kanaaf waan kana hojjanna jechaadha. Wanni isaan jedhanu wanni isaan ma jedhanu lolee yeroo jedhu sanii taphadhaa jechaadha. Arroollee collee worbeen kee worbe jechi jedhu ati worbiteetta jedhaan nama sanin jechaadha. Gamaa gamana qabaa jaraana jechuun nama hedduunu hogaa dho'adhaa jechaadha. Gamaa gamana qabaa jaraana dubbiin jedhu maaniidha nami jirtan duudinu lachuu hojii galaa jechaadha. Isa kana jechiisa jechaadha nama. Egaa daawwattoota keenyaa nuti waan ajaa'ibaa kana agarraan itti gorree haala kanaan midhaan isaanii dhahachaa calleeffachaa jiru. Aadaan akkasii waliin gargaaranii wajjin ta'anii hojii misoomaa irratti bobba'uun immoo aadaa gaariidha waan ta'eef jajjabaatee itti hafuuf isiniin jenna ulfaadha. Eshi galatoommas.
Egaa daawwattoota keenya hordofaa kan jirtan qophii faana gaazexeessaa keenyadha. Qophiin faana gaazexeessaa keenya akkuma itti fufetti jira. Amma kan argamnu naannoo Ardaa Jilaa Mi'ee Bokkooti. Aanaa Soorraa jechuudha godina Gujiitti. Naannoo kana egaa lafa kabajamtuudha iddoon kuni. Bakka kabaja guddaa qabdu lafa ulfoodha. Sababni isaa Ardaa Jilaa waan taateef jechuudha. Ardaa Jilaa kanatti egaa seeratu tumamaa, seeratu himamaa, baalliitu wal jijjiiramaa. Wanta hedduutu ta'a. Kanaaf mee lafa kabajamtuu kana nuti sababa malee hin dhumne Gujiin sirna gadaa baalli sirna gadaa wal jijjiiruuf jedha torban kana keessa. Sagantaan kun borurraa calqabe yookaan immoo guyyaa nuti as geenyetti taaneetu calqaba jechuudha. Mee naannoo kana akkamitti ilaaltan bosonni illee waan bareedaa jira. Otoo daawwattoota keenya deemnee bakka sana waan qophaa'e yookaan Ardaa Jilaa kanatti galma ijaarame otoo hin agarsiisin mee yaada wayinuu kennaati garas deemna. Naannoon isaa baay'ee nama hawwata. Akkuma nama dhuunfaatti waan godaa kanatti argee waan baay'ee nama hawwataadha akka jette bakki isaa bakka ulfooti. Godina Gujii seennee aanaan jalqaba irratti argine aanaa Booreeti. Aanaa Booree irra dabarree immoo amma aanaa Annaa Sorraa seennee jirra. Mi'een Bokkoo Ardaan Jilaa Mi'ee Bokkoo aanaa Annaa Sorraa keessa argama. Akkuma daawwattoonni keenya tarii nu booddeetti arguu malu yookiin booda ija kaameeraa keenyaan hin agarsiisna. Egaas kan dhufneef akkuma sila kaaste Oromoo Gujiitu baallii waliif dabarsaa. Oromoon Gujii yeroo 74ffaadhaaf kan baallii walii dabarsu. Erga gadaan haaromee jechuudha. Amma kan baallii fudhatu warra gadaa harmufaati. Warri gadaa harmufaa kun immoo yeroo 15ffaadhaaf kan baallii fudhatanii. Waan sirna kana wajjin wal qabatee jiru egaa nuti har'a jala bultii isaarra jirra. Boru jalqaba sirni kuni boru irraa kaasnee waan jiru daawwattoota keenya biraan hin geenya. Har'a garuu amma yoonaatti imalli keenyas akkuma waan adda addaallee karaa irratti argaa turre bareeda. Naannoon illee baay'ee gaariidha. Ani baay'een itti gammade. Akkuma isin jettan naannichi naannoo akkasumaan yoo ilaaltu naannoo ulfina qabu akka ta'e hin beeksisa naannoo kanatti. Bosonni naannoo kana jiru lafti dirreen kun baay'ee miidhagaadha. Akkasumatti lafumti uumamti isaa jechuudha. Waan filataaf qaba jechuudha. Oromoon jalqaba waan kana iddoo kana. Yoo ilaalte lafti kun caffeedha. Caffee immoo Oromoon yeroo baay'ee ni filata. Lafa dheedicha horiitiif ta'udha. Lafa bishaan jirudha. Naannoo isaa immoo marsee kan jiru har'a lafa amma muka 2-3 wal cinaatti arguun baay'ee rakkisaa ta'etti biyya kana keessatti iddoo baay'eetti. Iddoo kana kan jiru lafa bosona baay'ee miidhagaa mukeen uumamaan lafa kana irratti ofuma isaaniitti margan namni dhaabee ta'uu hin ta'in kunuunsanii waggaa amma kanaatiin iddoo kana ga'anii Ardaan Jilaa kun iddoo kana jira jechuudha. Iddoo kanatti akkuma Baqaleen Diirama jedhe yeroo 73ffaadhaaf marsaa 70 yeroo 74ffaa bara kana baallii walitti kennu iddoo kanatti gara waggaa 500f wayii iddoo gara waggaa 592 wayii sirna gadaa wal hirkaa fuudhaniiru waggaa amma kana ta'an iddoo kanatti jechuudha. Lafa baay'ee kabajamaadha. Egaa faanni keenya ammas itti fufaa jennee jirra. Ardaa Jilaa kana deemna. Gadaa dhallanaatu harmufaaf baallii waggaa 8f turu dabarsee kenna torban kana keessa. Jilli kun egaa amma calqabuudhaaf qophii garaagaraa taasisaniiru. Mee deemneetu maal akka jiru Ardaa Jilaa kana irratti agarsiifna. Nu waliin tura ammas.
Hordoftoota keenya hordofaa kan jirtan egaa qophii faana gaazexeessaatii televezyiinii OBS irraa qophiin keenya akkuma itti jira. Amma immoo Ardaa Jilaa mi'ee bokkootti argamnee jirra. Akkuma isiniin jenne egaa mi'een bokkoo cidha qabdi. Cidhi ishee immoo egaa akkanatti qophaa'ee miidhagee jira. Jilatu jira. Jilli kun jila baallii walharkaa fuudhinsaa sirna gadaa Gujiiti. Qophiin jiru maal fakkaata kan jedhuuf immoo hayyoonni Gujii nu biratti argamu. Mee isaaniin gaafanneetu waan nutti himan qabu. Nu waliin tura ammas. Mee maqaa keessan natti maatii qophiin jiru maal akka ta'e asumaan nutti himtu. Asuma godina Gujiiti baatiti. Gorodoolaati aanaanki. Gudubaa daraaraati gandiki. Galgaloo hubiiti maqaanki. Gadaa goobaati ga'inti. Waan gaafattuuf gurra sii ergise si caqasa maqaa keetiin. Baalli kennuuf jil jalqabame guyyaa hardhaatiin mi'ee bokkootitti haaganaan sadi kallachi sadi haaganaan sagalgaluun isaa ifaadhaa hin mul'ata. Akkuma sanis jila amma jiru amma qophiin jiru baay'ee gammachiisaadha. Baalli tanaa bara asiin duratti waggaa 8 nu dhaqqabee fuudhee eeggallee waggaa 8 san qarshaalee ardaalee jiraa 34 naannoomne ka ilmaaf tolu ka intalaaf tolu seera ilmaati funnee seera intalaaf funnee akka bokkeen yeroo akka jaarsi lafarra bulu akka diqqaan guddatu akka biyya teenya margilatu kana seera kana hundumaatu ardaalee jilaa 34 gubbaarratti naannoo karaa gallee ilma maqaa baanyee ardatti deebinee immoo ardaa jilaa bokkootti baallii nagayaan kennuudhaaf warra nu eegatuuf kennuudhaaf dhumnee jirra. Egaa daawwattoota keenya qophiin faana gaazexeessaan nuti ganama kaanee hagammatti simbiraan gahaa turre kanumaan goolabamuu fi garuu jila kana guutummaatti waraabnee qophii keenya kan akka qe'ee Oromoo fi kan biraatiin isin biraan geenya. Faana gaazexeessaa har'aaf qopheeffannee garuu xumurreerra waan nu faana turtaniif fayyaa ta'a.